Welcome to Dirree Nota YouTube channel. I'm Noel Tasfaye from Finfinnee University. Baga nagaadhaan gara YouTube channel Dirree Barnootaa nagaadhaan dhuftan jecha ani Noel Tasfayeedha Finfinnee University irra. Koorsii Geography of Ethiopia and the Horn of Africa jedhamee bartoota yuunivarsiitiif kennamu chapter tokko kaasee aga chapter 4 part 2tti kan waliin ilaallatan dura. Amma chapter 4 part dhumaadha kan waliin ilaallu isaan dura warri YouTube channel keenyaaf haarawaa taatan YouTube channel keenya subscribe gochuu akkasumas hiriyoota keessaniif qooduu hin dagatinaadha. Chapter 4 jalatti kan nuti ilaalle geography of Ethiopia and Horn of Africa about drainage system kan nuti ilaalle waa'ee drainage system kan nuti ilaalle. Isa jalatti drainage system jalatti amma kan nuti waliin ilaaluuf deemnu paartii siriidha. Paartii siriin waa'ee water resource of Ethiopia, waa'ee qabeenya bishaanii Itoophiyaa akkasumas immoo waa'ee lageen Itoophiyaa, amallan lageen Itoophiyaa akkasumas immoo harawwan Itoophiyaa keessa jiran tokkoon tokkoon kan waliin ilaalu ta'a jechuudha. Dabalataan water resource potential and development in Ethiopia waa'ee qabeenya uumama Itoophiyaatii fi akkasumas immoo qabeenya development qabeenya uumama bishaan Itoophiyaa kana about hydroelectric power potential, irrigation and transportation as well as fishing and recreation potential Ethiopian water resource kan jedhu kan inni waliin ilaalu ta'a jechuudha. Paartii kana jalqabarraa yommuu eegallu water resource of Ethiopia qabeenya bishaanii Itoophiyaa kan ilaallu. Akkuma beeknu our Ethiopian country is named as one of water tower of East Africa jedhamti kan ishee waamamtu. Madda bishaanii East Africa jedhamti kan Itoophiyaan beekamtu jechuudha. Qabeenya bishaaniitiin badhaatudha. Ethiopian river is endowed with many river. Ethiopia is endowed with many river. Itoophiyaan qabeenya bishaaniitiin kan badhaatedha jechuudha. Majority of river originate from highland area. As we try to touch it in chapter 3, Ethiopian much of Ethiopian land form or Ethiopian topography is elevated within highland area. Yookaan immoo qaamni dachee Itoophiyaa irra caalessi isaanii highlandidha. Irra jireessi lageen Itoophiyaa immoo kan isaan maddan highland Itoophiyaadha jechuudha. The majority of rivers are across the Ethiopian boundary or trans-boundary. Lageen Itoophiyaa hedduun isaanii daangaa qaxxaamuraniiti kan biyya ishee keessaa ba'an jechuudha. Kan godaananii trans-boundary yookaan by crossing the boundary Ethiopian river pass through the boundary of Ethiopia to the other neighboring country. Ollaa isheetti kan isaan darban jechuudha. Altogether Ethiopian river forms 11 major watersheds separating Mediterranean Sea from Indian Ocean drainage system. Walumaa galatti watershed-iiwwan gurguddoo kan immoo gurguddoon Itoophiyaan 12 Mediterranean Sea Indian Ocean irraa separating Mediterranean Sea from Indian Ocean drainage system adda kan baasan jechuudha. Jalqabuma irraa Itoophiyaan topography yeroo fudhanne Itoophiyaan country is elevated with highland area. Highland area kun Itoophiyaan akka isheen many river qabattu kan lageen hedduu akka isheen qabattu taasisa jira. Lageen Itoophiyaan qabattu kun hedduun isaanii immoo trans-boundary yookaan immoo the river of Ethiopia, the river found in Ethiopia, much of or more of Ethiopian river across a boundary of Ethiopia and the flow to their neighborhood country trans jechuudha. Major Ethiopian river lagawwan Itoophiyaa gurguddoo yommuu ilaallu maqaa isaanii akkasumas immoo erga biyya keessaa ba'anii booda maqaa biraatti moggaafama. Akkasumas catchment area hagam isaan area coverage isaanii kan ilaallu. Akkasumas immoo annual volume bishaan hagamii akka isaan qabatan terminal mass yookaan xumurri isaanii eessatti Itoophiyaa keessaa kaan eessatti xumuraman yookaan immoo galtuuwwan isaa major terminal isaaniitti kan ilaallu jechuudha. Amma fakkeenyaaf from Ethiopian river Abba is one of the Ethiopian rivers that originate from northern massive Ethiopian highlands. Ethiopian highland keessaa gara northern massive kan originate ta'u.
isaan maqaan Itoophiyaa keessa erga bahee booda maqaan abbayeef kennamu Naayil jedhanitti maqaa kan itti kennan jechuudha. Akkasumas guddaa haga kuma dhibba tokkoo fi kuma 99 kuma 812 kan inni qabatu akkasumas isaa leengisii 800 anumaal voolumii biliyoona 4.5 fi isa kana deemuudhaan booda Meeditiraaniyaa keessatti kan inni xumuramu kan galu jechuudha. Maajir tarbiitii yookaan immoo galtuuwwan isaa galtuuwwan gurguddoo Abbaay kan akka Daabuus, Dhedheessaa, Fincaa'aa, Gudar, Bogor, Jimmaa, Bashuloo lageen kunniin maajir tarbiitii Abbaay jechuudha. Galtuuwwan Abbaay gurguddoo jennee kan nuti waamnu jechuudha. The other one is Takhaze. Takhaze is also one of the river follow from western world highlands to Mediterranean city illee kan inni galu jechuudha. Maqaa Takhaze jedhamu kana gara Antaa Baaraatti kan jiratu biyya Suudaan erga ga'ee jechuudha. Itoophiyaa keessaa beekuuti. Kachimanti eriyaa haga kana kan qabudha. Mediterranean city kan inni galudha. Akkasumas galtuuwwan maajir tarbiitaa isaa kan Angara fa'aa kan inni qabu. Baaroo Akaaboo, Baaroo Okkoboo, Soobaatti biyya Somaaliyaa keessatti kan inni argatu Meditiraaniyaatti kan galu. Isaan halluu magariisaan barreeffaman kun yookaan immoo halluu magariisaan ishee ta'an kun lageen Western World yookaan immoo Western World Highland warra jennu sana jechuudha. Drainage system Western Worldidha. Waabe Shabalee Gannaalee kunniin immoo South Eastern Drainage System warra jennu sanadha jechuudha. Kanaaf halluu garaagaraa kan teessise. Waabi Shabalee Gannaalee Waabi Shabaleen gammoojjii biyya Somaaliyaa keessatti kan inni dhufu kanaaf maqaa biraa hin arganne jechuudha. Coast of Indian Ocean galtuuwwan akka Remes, Erar, Dakkaataa, Faafan kan jedhu kan inni qabudha jechuudha. Gannaaleen illee jubbaa Indian Ocean osoo hin ga'in akkuma seenuun maqaa jubbaa jedhamu kan argatudha. Daawaa, Waayib, Welwel, Meenaa kanneen jedhamu galtuuwwan guddoo gannaaleedha. Awwaash Riiveriin biyya keessaa kan hin baanedha inni kanaaf maqaa biraa arganne. Inland Wizin Itoophiyaadha. Itoophiyaa keessumatti kan inni hafu jechuudha. Aqaaqii, Qaasim akkasumas Burkiinaa Maayil kan jennu galtuuwwan Awwaash jechuudha. Ittaansee kan ilaallu general characteristics of Ethiopian river. Ethiopian river yookaan immoo lagawwan Itoophiyaa characteristics yookaan amala mataa isaaniitti kan inni qaban jechuudha. Almost all major river originate from highlands. Most of Ethiopian river originate from Ethiopian highlands because most of Ethiopian topographic as elevated by highland yookaan immoo lafa ol ka'uudha. Baay'een lafa Itoophiyaa jechuudha. Lageewwan Itoophiyaa hedduun isaanii kan isaan ka'an haayilaandii jalaa yookaan lafa ol ka'uu jalaa. Major of Ethiopian river are trans boundary crossing daangaa kan ce'anidha jalqaba gaarreen jalaa kan isaan originate ta'anii. Due to the marked seasonality of rainfall, Ethiopian river are characterized by extreme seasonal fluctuation and qixinsa rooba yookaan immoo dhiibbaa roobatiin seasonal fluctuation yookaan hammi yaa'insa isaanii wal fakkaataa miti jechuudha garaagaraa. In a wet season, a run of higher in the river are full bursting their banks, destroying small bridge, damage roads, flooding low lands during the dry season become mere tricks of water and even dry up. Yeroo roobni jiru yookaan roobni guddaan jiru lagawwan Itoophiyaa haga galtuu isaanii keessa bahutti yookaan immoo baankii isaanii qaama isaan irra yaa'an keessa bahanii iddoo biraa yaa'u akkawwan riqichawwan caccabsuu daandiiwwan hedduurra dhangala'uu amala akkasii qaban yeroo roobni guddaan jiraatu. During the dry season yookaan immoo yeroo gogiinsi jiru dhabamu jechuudha. Manuma isaanii keessaa iyyuu ni dhabamu jechuudha. Totally even they dry up ni goggogu. Due to the surface of rigidness, they have rapid and waterfall along the course of their course. Sababa teessuma lafa Itoophiyaatiif as memorize it yaadachuu dandeessanii Itoophiyaan haala teessuma lafa Itoophiyaa lafa ol ka'uudha baay'een isaa. Lafa ol ka'u kanarraa qaamni bishaan yommuu gadi bu'u humna hedduudha kan inni qabu. Kanaafuu
rapid and waterfall along this course. They cut steep sided river valley and deep gorge along their courses. Naannoo galtu santirratti by deep gorge uumanii river of Ethiopia follow on steep slopes having steep profile yookaan immoo steep profile uuman jechuudha. Steep yookaan islooppii isaanii baay'ee kan dhiphataadha jechuudha. Haalli teessuma lafa Itoophiyaatiin kan ka'e serve as boundary and international domestic administrative unit akka daangaatti kan isaan fayyadamu jechuudha yeroo tokko lageen Itoophiyaa. Fakkeenyaaf Abbayyaa yommuu fudhanne akka daangaatti kan inni fayyadu jechuudha. Daangaa keessatti yookaan biyyoota alaatti international and domestic administrative unit ta'eeti kan isaan fayyadan jechuudha. Three dimension view of island view of Ethiopia yommuu fudhanne haala teessuma lafa Itoophiyaa yommuu three dimension ilaallu Ethiopian most of Ethiopian topography are found on highland haala teessuma lafa Itoophiyaa yommuu ilaallu baay'een isaanii highland yookaan immoo lafa ol ka'uudha. Kanaaf Itoophiyaan water source rapid fast kan jennu kan immoo humna qabu darbatamoodha bishaan lageen Itoophiyaa hedduun isaanii jechuudha. Itoophiyaan lakes yookaan immoo harawwan Itoophiyaa. Itoophiyaan relatively Itoophiyaas region lakes. Itoophiyaan walumaa galatti biyya haroowwaniidhaan badhaatudha yookaan biyya qabeenya harootiin badhaatudha. Except few Ethiopian lakes, majority lakes are located within Rift Valley lakes. Baay'een isaanii baay'een Itoophiyaa Rift Valley kan isaan argamanii baay'een Itoophiyaa harawwan Itoophiyaa baay'een isaanii kan argaman naannoo Rift Valley systemii keessatti yookaan harawwan Rift Valley jedhamu keessatti kan isaan argamanii. They are a result of tectonic processes that are during quaternary seasonic era taatee seasonic era period of quaternary keessa taatee ta'edha kan uumaman jechuudha. Much of Ethiopian lakes are formed during quaternary period of seasonic era due to the tectonic force yookaan immoo taatee keessa lafaatiin kan uumamanidha. The lakes in the drainage are mainly formed faulted depression and are clustered along the forming linear pattern. Linear pattern naannoo tokkotti kan isaan argaman booda diagrammatically ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Naannoo tokkotti tuutanii kan isaan argaman naannoo Rift Valley kan jennu tuuta tokko irratti yookaan iddoo tokkotti kan isaan baay'atanii argaman jechuudha. Lakes in Ethiopia are classified as Rift Valley and highland lakes. We classify Ethiopian lakes into Rift Valley and highland lakes. The Rift Valley lakes are lakes that found along the Rift Valley area, and highland lakes are lakes that found on highlands that created by other forces rather than tectonic force. Tectonic force is broad and highland lakes. Rift Valley, most of Rift Valley lakes are formed or created due to the tectonic force especially due to folding as well as volcanic force Rift Valley lakes. Lake Tana is the largest lake, occupies a shallow depression shallow Lake Tana, largest lake in Ethiopia. Harabga Ethiopia it is one of highland Ethiopian highland lakes in Ethiopia. Lake Tana kuni Ethiopia keessa hara abaddaa yookiin highland lake kan jedhu keessa Lake Tana isa tokkodha. Tana depression is believed to be formed following a slower sinking and reservoir by lava following between Gojam and Gondor. Lava yookiin volcano Gojam fi Gondor massively adda baasee kan uumamedha. Ethiopia is also gifted by crater lakes or lakes that are formed due to tectonic processes such as volcanic activity. Hedduu kan ishiin qabdu jechuudha Itoophiyaan kan badhaatedha. That include the lakes are at end and around yommuu fudhanne crater lake yookaan immoo harawwan tectonic force uumaman kana kan akka hara Bishooftuu yookaan naannoo Adaamaatti kan argamtu jechuudha. Isaan kan crater lake jennee kan nuti fudhannu jechuudha hara kana. Itti aansee Wancii haroo Wancii kan naannoo Ambootti argamtu amma naannoo mandara addunyaa bareedduu jedhamtu hawwaasa turizimiidhaaf naannoo
naannoo Oromiyaa keessatti irratti hojjetamaa jiru. Those are one of greater lakes yookaan immoo hara greateridha jechuudha. Hike inni Dasee hara hike jedhamtu Dasee keessatti kan argamu. Greater lake is on top of mountain Zuqaala. Naannoo greater lakes yookaan immoo harri volkaanikidha. Uumamte keessaa takka hara mountain Zuqaala irratti kan argamtu. Naannoo Adaamaadhaan illee kan tullu Zuqaala irratti kan argamtu jechuudha. Hara greater lakeidha. Lake Ashange in Tigray formed a tectonic basin. Akkasuma greater lakesidha. Hara tectonic force jedhamu jechuudha. Other type of lakes in Ethiopia are man-made or artificial lakes. Ethiopia also have their artificial or man-made lakes that are formed for some special purposes such as for electrical and for recreational and other purposes warra jennu kan fedhiiwwan nama kan uumaman jechuudha. Kan akka kookaa, fincaa'aa, malkaa waaqtinnaa kan jennu kunniin artificial kan harka namaa uumamu jechuudha. Man-made lakes kan namni baase jechuudha. Rift Valley lakes are kanneen fudhannu Rift Valley lakes keessaa Lake Abba is the largest from Rift Valley lakes. Shala is the deepest and Zuwa is the shallowest. Here you have to note it. Naannoo kanatti adda baasuuf yaadadha. Shala is deepest gadi fageenya yommuu fudhanne Shalaan gadi fagoodha. Zuwa shallowest yookaan immoo gadi fageenya hin qabu baay'ee gadi fagoo miti jechuudha. Abba is largest lake in Rift Valley. Akkuma asirratti ilaaltani xaanaa inni halluu magariisan barraa'e kun is one of the highland lake halluu addaan kan cover isa godhe jechuudha. Halluu addaan magariisatti kan highland lake yookaan immoo hara lafa ol ka'uu irratti argamu keessaa isa tokkodha jechuudha. Kunneen immoo kan Rift Valley lakes keessaa Abba is largest Rift Valley lakes and Zuwa is shallowest. Gadi fageenya fudhanne harawwan keen keessaa Zuwa aga kan qaba gadi fageenya isaa jechuudha. The other deepest is shallow. Deepest is shallaadha jechuudha. Gadi fageenya kan qabu immoo hunda jiran keessaa 266 meetira kan gadi fagaatee argamu jechuudha. Surface water or subsurface or ground water of Ethiopia. Itoophiyaan qaamman bishaanii isaan mul'atan kana galaanota lageen ala qaamman bishaanii jala lafaatti yookaan immoo underground water biyya badhaatedha. As a compared to surface water resource, Ethiopia has a lower groundwater potential. Akka qabeenya irra lafaa yookaan immoo surface water qabu kana Itoophiyaan bishaan irra lafaa keessa lafaatti argamanii yommuu wal bira qabne ilaallu bishaan keessa lafaatti argaman groundwater xiqqaadha jechuudha isa sana caalaa. However, there exists higher total exploitable groundwater potential. However, there exists higher total exploitable bishaan kana exploit yookaan immoo groundwater kana exploitation isaanii baasuun isaanii higher total groundwater potential capability groundwater kana exploit gochuun kan qabamu jechuudha. Climate and geophysical condition determines availability of groundwater. Haalli qilleensaa fi geophysical yookaan topographic condition determines the availability of water resources jechuun haalli qilleensaa akkasumas immoo haalli teessuma lafaa ground surface water determine godhuudha. Naannoo ho'aatti yookaan naannoo barahaatti akkasumas naannoo lafa gadi fagoo ta'etti yookaan immoo gammoojjii keessatti geophysical kan jennu haala teessuma lafaa gammoojjii ta'e qilleensa ho'aa ta'e keessatti ground surface water kana argachuun ulfaataadha jechuudha kan argamu jechuudha. Based on existing scanty knowledge, the groundwater potential of Ethiopia is estimated 2.6 up to 6.5 billion meter cube kan ta'u jechuudha kan tilmaamamu. However, estimate now considered underestimate. Kunuyyuu waan beekamu miti jechuudha. Guutummaa isaa waan tilmaama jechuudha. Considering the various sub-part study Ethiopian potential of the
groundwater is believed to range between 12 half to 30 billion meter cube. Steady one of qorannoo garaagaraa akka mul'atanitti isa kana osoo hin taane hammi bishaan lafa Itoophiyaa jalatti argamu yookaan underground water that found in Ethiopia is estimated around 11 half to 30 billion meter cube. Water resource and water resource potential in development in Ethiopia by having those water resource potential and what situation what development condition Ethiopia have now the enormous water resource potential of Ethiopia is underutilized due to many factors. Qabeenyi bishaan Itoophiyaa sababa waan taateewwan garaagaraadhaan osoo inni utilized daran itti fayyadamuun kanaaf jechuudha. Qabeenyi bishaan Itoophiyaa guutummaan isaa kan fayyadamnee miti jechuudha. Inni sababoota gurguddoo garaagaraati kan inni qabu jechuudha. However, there are plenty of opportunities that can be transformed resource into collective social and economic needs. So kan fedhii hawaasaa fi fedhii economically waliin karaa nuti itti teessisuu dandeenyu ta'uu qaba. The social of some of the potential development uses of water resource are hydroelectrical potential, irrigation and transportation, fishing and recreation. Kanneen ooluu danda'an jechuudha. Qabeenyi bishaan Itoophiyaa. Hydroelectric power yoo fudhanne hydroelectrical potential yommuu fudhanne very high potential generating electricity exploitable potential hydroelectric power estimated about 45 million megawatt 45,000 megawatt aga generate gochuu danda'a jechuudha. Qaamni bishaan Itoophiyaa qabeenyi bishaan Itoophiyaa kun haga megawatt 45,000 estimate ta'uu kan danda'u hedduu daran baay'eedha. The first hydroelectric power generation plant was installed around Akaki River Abba Samuel kan jedhamu jechuudha. For hydroelectric purpose fi hydroelectric power generation kan dhaabate yeroo jalqabaaf Akaki naannoo Akakitti laga Akaki irratti Abba Samuel hara jedhamu irratti hidhi jedhamu kan ijaarame jechuudha hydroelectric power yeroo jalqabaatu 1932tti. Currently, many hydroelectric potential dams are operating and many others are under construction to realize Ethiopian ambition energy goals. Jechuun yeroo ammaa kana harawwan hedduun yookaan immoo hidhaawwan hedduun hydroelectric power abjuu Itoophiyaa kana dhugoomsuudhaaf yookaan immoo rakkoo Itoophiyaan hydroelectric power jalatti qabdu dhugoomsu ifa baasuudhaaf yookaan immoo guutummaatti furuudhaaf harawwan hedduudha kan hojjetamaa jiran akkasumas immoo hojjetamanii kan xumuraman hedduudha. Isaan keessaa jiran Itoophiyaan Renaissance Dam yookaan immoo hidha guddicha laga Abbayyaa yommuu fudhanne the country largest dam under construction and to generate 6,400 megabyte jechuudha. Megabyte haga megabyte 6,000 generate gochuudhaaf Itoophiyaan Renaissance Dam yookaan immoo hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa kan hojjetamaa jiru jechuudha. Bu'uuraan furuudhaaf rakkoo hydroelectric power Itoophiyaa kana furuudhaaf kan hojjetamaa jiru jechuudha. Inni biraa Gilgal Gibee Sardi hydropower project has begun operation generating 1,870 megawatt yeroo ammaa kana kan oomishaa jiru Gilgal Gibee Sardi jechuudha. Kan yeroo ammaa kana faayidaa kennaa jiru jechuudha. Currently, Ethiopia is administrating 40 hydroelectric power plant constructed on Lake Abba Samuel, the first power generation of plant installed in 1932 kan erga ta'e booda hydroelectric power haga 11 Itoophiyaan constructed yeroo ammaa kana kan isheen hoogganaa jirtu kan isheen fayyadamaa jirtu jechuudha. Isaan keessaa Qooqaaxis, Abbay, Awwaash, Malkaa Waaqennaa, Soor, Fincaa, Gibee, Oobuu, Aanaa Beelas, Takkaaza generating close to 4,000 megabyte of energy kan isaan kennan jechuudha. Kan isheen yeroo ammaa kana Itoophiyaan fayyadamaa jirtu. Major problem related to Ethiopia use of river of the generation of the hydroelectric power is Itoophiyaan qabeenya bishaanii hedduu qabaattu laga hedduu qabaattu garuu hydroelectric power akka
seasonal fluctuation osoo ijaarsi yookaan kontiraaktii goonee daandii tokko yookaan immoo hidha tokko osoo hojjenne seasonal flow fluctuation yookaan immoo yaa'insi adda citiinsa qabutu jira. Isaanis yeroo roobaa fluctuation guddaa uumuu danda'a garuu yeroo itti roobni hin jirre immoo low fluctuation ta'uu danda'a isa kana rakkoo kan biraa kan qabu jechuudha. Inni biraa the impact of climate change and climate variability jijjiirama qilleensaa rakkoo qaba jechuudha. Itoophiyaan daam yookaan hydroelectric problemic generation qaba jechuudha. Several erosion from highlands and sediment reserve jechuun Itoophiyaan yommuu haala teessuma lafa Itoophiyaa fudhannu most of Itoophiyaan highland is found on highland Itoophiyaan teessuma lafa. So most of Ethiopian highlands are exposed for several erosion harama biyyeedhaaf baay'ee saaxilamanii jechuudha. Isa kun harama biyyeedhaan yeroo isaan saaxilaman immoo guutiinsa hidhaatitti immoo biyyeen harama biyyee ni muuta jechuudha. Inni kun dhiibbaa mataa isaa qaba jechuudha. Irrigation and transportation keessattis Itoophiyaan lakes and Ethiopian river has its own potential. In this potential for irrigation is estimated about 5.3 billion hectare. Ethiopia can be estimated or it can be irrigated this land around 5.3 hectare by Ethiopian lands and Ethiopian lakes and river fayyadamuudhaan ishiin kana haga kana oomishuu dandeechi jechuudha. Hektaara 5.3 billion hectare haguu dandeechi. Use of a river for irrigation and transportation is constrained by the country physiographic setup characterized by steep slope, rapid waterfalls, narrow deep valley, and gorges in highlands. Fakkeenyaaf akka transportation akkasumas immoo irrigation lafa akka fayyadamne haalli teessuma lafa Itoophiyaa haalli karakteristiksiin lageen Itoophiyaa agarsiisanii akka ishiin fully utilizing goone yookaan guutummaatti akka fayyadamne wantoota dhufan keessaa isaan tokkodha jechuudha. Isaanis steep slope yookaan immoo karaa qal'aa ta'e irra yaa'uudha. Yommuu yaa'an humnaan yaa'uudha lageen Itoophiyaa hundi isaanii energetic yookaan powerful dha. On lowlands demand for irrigation is highland of the country potential of irrigation estimated about 5.3 million hectare kan godhamuu danda'udha jechuudha. Lowland naannoo lafa deebiitti kan irrigation ta'u jechuudha. Isaan keessaa Baaroo, Akooboo, and Gannaalee Daawa river system have large irrigation potential compared to some other and Baaroo Akooboo irra darbee Awaash river is most utilized for irrigation in the case of Ethiopia. Despite of untapped irrigation practice, greater than 60% of the area under irrigation so far is located in Rift Valley drainage system. Naannoo Rift Valley drainage system keessa Awaash river yommuu fudhanne Baaroo river yommuu fudhanne kan isaan jallisiidhaaf naannoo kanatti fayyadamu jechuudha. Most of Ethiopian river are not utilized or not suitable for transportation due to their nature. Uumama isaanii irraayyuu lageen Itoophiyaa baay'een isaanii kan isaan transportationaaf hin taanedha. Due to rapid waterfall, narrow deep valley akkasumas immoo steep slope irraa kan ka'an most of Ethiopian river are not suitable for not comfortable for transportation purposes. Except Baru river is only navigable. River at its lower course naannoo course yookaan immoo galtuu sadhuma gara guddaatti Baru river lageen Itoophiyaa kamiyyuu kan geejjiba bishaan irratti kan fayyadne jechuudha. Sababawwan neecharii uumama isaaniitiin lageewwan Itoophiyaa humna qaban yommuu yaa'anii utaaloodha irra gadi darbatamoodha jechuudha. Olka'iinsa hedduu qaban irraa waan sochii navigabilii yookaan irra galaanatti irra taa'uuf hin mijatu jechuudha. Comparatively, Ethiopian lakes are much suitable for transportation than Ethiopian river. Yommuu wal bira qabne ilaallu, when we compare Ethiopian river with Ethiopian lake is more comfortable or more suitable than Ethiopian river for transportation purpose kan jennudha. Ethiopian river caalaa yommuu ilaallu Ethiopian lakes yookaan immoo harawwan Itoophiyaa transportation purpose of baay'ee mijatoodha jechuudha. Isaan keessaa Lake Xaanaa, Baardaa akkasumas
akkasumayyuu lake Abbaay relatively most used for transportation. Kanneen harawwan lamaan kun lageewwan Itoophiyaa jiran irra caalaa kan transportation purposeedhaaf kan oolan jechuudha. Itoophiyaa keessatti dabalataan kan akka laangaannoo hawaasaa kun for recreation geejjiba yeroo irratti bashannanan iddoo oolan jechuudha geejjibaa fi fishing and recreation purpose horsiisa qurxummiitii fi madda bashannanaati yookaan immoo iddoo oolmaa bashannanaati fi harawwan Itoophiyaa akkasumas lagawwan Itoophiyaa kan isaan oolan jechuudha. Ethiopian lakes are rich in fish and the present annual production of fish estimated around 3.15 thousand 31.5 thousand tons. Naannoo toonii kuma 31 jechuudha kan oomishuu danda'amu. Itoophiyaa keessatti horsiisa qurxummii naannoo toonii kuma 31.5 kan harawwan yookaan lagawwan Itoophiyaa fayyadamu horsiisuu ni danda'ama jechuudha. The exploitable potential is, however, by far greater than current production of exploitable. Fish potential is vary from lake to lake. Naannoo hararraa haratti garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Kana oomishuudhaaf haalli nuti laga hara sana fayyadamnu hara tokko hara biraatti garaagarummaa qaba jechuudha. Currently, Lake Tana is leading potential fish exploiting estimated between 8 up to 10,000 ton year and followed by Lake Chamo having a fish production estimated 4,000 per year. Haga toni kuma saddeeti kaasee kuma kudhanii toni per year akkasumas immoo kan kana yookaan Lake Chamoon haga toni kuma afuriif dhibba shanii kaasee per year itti kan inni oomishuu danda'u jechuudha. However, 60% greater than fish supply from river harawwan lageenii irraa kan isaan argaman jechuudha. Horsiisni qurxummii parsantii 60 oomisha. Some of the lakes are currently threatened by sedimentation, intensive species akkasumas immoo over exploitation, expansion of investment around the lakes. Harawwan hedduun isaanii ofii isaaniitii iyyuu carraa baduu irra kan jiran yookaan immoo carraa guutamuu irra kan jiran sedimentation haramaa fi intensive species yookaan immoo wantoota isaan irra marganii kan akka saabquu fa'aadhaan kan isaan guutamaa jiranii over exploitation fayyadama seeraan alaadhaan itti gatuudhaan kan isaan badaa jiran jechuudha. Threatened by the sedimentation, over exploitation, expansion of investment around the lakes yookaan immoo investment naannoo haraa sanatti yommuu ta'aa deeme namoonni hammuma qulqulleessaa deeman naannoo qulqulleessaa deeman gataa naannoo haraa sanatti gatuudhaan harawwan hedduu yaaddoo irraan kan ga'anidha jechuudha. Kan cifamaa deeman jechuudha harawwan hedduun. Apart from being source of fish, many Ethiopian lakes also serve for recreational and tourism attraction jechuudha. Maddaawwan bashannanaa yookaan immoo madda turistii ta'uudhaan kan isaan fayyadan jechuudha. Madda qurxummiilee qofa ta'uu osoo hin taane irra darbuudhaan harreewwan Itoophiyaa keessa jiran madda oolmaa yookaan madda bashannanaa akkasumas madda turistii irraa iddoo turistoonni daawwatan ta'uudhaan kan isaan fayyadan jechuudha. Sad due to the presence of variety of fish, birds and other aquatic life forms, scam lakes, hot spring around the lakes, speculator river, George and most of impressive waterfall. Fincaawwan garaagaraa iddoowwan kanatti kan argaman akkasumas qurxummiileen simbirroowwan babbareedoo naannoo sana bareechuu danda'an uumama bareedina uumama naannoo hara sanii yommuu fudhanne madda turistii ta'uu kan danda'an jechuudha. Keessumaayyuu amma yommuu fudhanne hara Wanci near the Ambo yommuu fudhanne it's one of the beautiful recreational place and the tourist attraction site jechuun dandeenya jechuudha. Naannoo sanatti kan naannoo uumamaan bareedduu jechuudha. Naannoo madda bashannanaa taatee beekamtu jechuudha. One of the very beauty world village jedhamte illee maqaan kan kennamteef jechuudha. Wanci near the Ambo fudhachuu ni dandeenya jechuudha. One of the Ethiopian recreational lake jennee take example jechuudha. The main point of lesson what we see in this part are listed below. Yaadachuudhaa fi tokkoon drainage systemii chapter 4 kan jalatti ilaalle maalidha kan jedhu walumaan akka yaadannootti kan isinitti mul'isudha.
jalqaba irratti chapter 4 is about drainage system of Ethiopian horni kan jedhudha. We see a particular drainage system of Ethiopia. Ethiopian drainage system are divided into series western, southeastern, and Rift Valley drainage system. We see all of those one by one and with an explanation, and we also try to see by some example of the some drainage system along within those particular drainage patterns. The other one is Ethiopian river, a measure of what are the characteristics of Ethiopian river, Ethiopian lakes, and types of based on different criteria. Surface water resource of Ethiopia, water resource potential and the development of Ethiopia, hydroelectric power, fishing, recreation, and irrigation, as well as transportation, industrial, domestic, in those regard, how Ethiopia use their natural resource by using the resource potential for the development and for other purpose regarding to their Ethiopian water resource and lakes kan jedhu kan ilaalle jechuudha. Itoophiyaan qabeenyawwan kan akkamitti kan ishee fayyadamaa jirtu kan jedhu chaaptarii kana jalatti paartii waan kaasee paartii gurguddoo sadiin kan ilaalledha. Ammaa fi chaaptarii kana kan asirratti kan xumuru jechuudha. Warreen YouTube channel keenyaaf haaraa taatanii YouTube channel keenya subscribe gochuu hin dagatinaa. Warri YouTube channel keenyaaf maatii taatan kan faana jirtan hedduu galatoomaadha. Presentation itti aanee dhufu yookaan immoo paartii itti aanee dhufu akka bira gahuu fi subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkasumas immoo koomentii yaada qabdanii nu biraan kan hin dagatinaa. Paartii kanas mara ilaallu. Paartiin itti aanu chapter 5 dha jechuudha.